theory system property Oromiyaa property management system partii lammaffaa waliin laalla har'aa jechuudha. Tutorial training partii kanarratti wanti ilaallu meeshaa story keessa jiru yeroo namaaf kenninu akkamitti namaa kennina. Meeshaa mana kuusaa keessa jiru akkamitti baafnee namaa kennina. Fakkeenyaaf story galmeessinee jirra partii isa darbe irratti meeshaa story keessatti galmeessineerra. Amma immoo meeshaa kan hojjetaadhaaf baasii goonaa jechuudha. Hojjetaadhaa yeroo baasii goonu isa kanatti dhufnee issue request kan jedhutti buuna. Direct issue request. Kanaa booda odeeffannoo daballee galmeessinu hin jiru asirratti. Meeshichi dura galmaa'eera waan ta'eef kanaa booda qaama fudhatu san kilik goona. Kanaa booda moodela biraandii maaliin qabu waan ta'eef save jennaan. Nama fudhatu saniif qofa daballee save jennaanii jechuudha issue goona. Kanaa booda meeshichi as keessaa ba'a. Duratti lama ture amma tokkotti deebi'ee jechuudha meeshichi kun. Kanaa booda meeshaa kana qaamni mirkaneessu erga transaction irratti galmaa'ee booda qaamni dursee mirkaneessu eenyudha? All transaction jala tokkoffaa namni dursee mirkaneessu PAO dha. PAO store keeper dha. Kanaaf isa saniin seennee mirkaneessinu meeshaa kana namaaf kennaa jirra. Jalqaba duraa PAO gannaa. Kanaa booda login jennaan. Sanaa booda shaw godhee ilaalaa jechuudha. PAO'n daataa galmaa'e kan diteelii isaa ilaalaa. Sanaa booda approve jennaan. Itti aansinee eenyutu seenaa store clerkii gosaa. Clerk gosaa kan jedhuun login goonee clerkii goonee kan galmeessine san isaaniin seennee shaw godhanii daataa kan galmaa'e kana ilaalu qaama mirkaneessu sanaa booda approve goonaa jechuudha. Itti aansinee store keeperii. Namni seenee meeshaa kana galmeessu Caalaa storii jechuudha. Caalaa storiitu seenee daataa kana isa galmeessee dhumarra isa mirkaneessa. Sanaa booda shaw goonee daataa kana erga laallee booda approve goonaa jechuudha. Erga approve goonee booda transaction iddoo kanaa ni deema. Isa san argachuuf as dhufnee bara 2015 keessa asirratti nama kanarratti kan galmaa'e baasii jennaanii. Kanaa booda riipoorticha daaticha filter godhee nuu fidaa jechuudha. Generate nuu godha daaticha. Kanaaf asitti dhufnee daataa san argachuu barbaanna yoo ta'e bara 2015 keessa baasii yoo jenneen kan bara 2015 keessa galmeessin hunda isaa nuu fidee dhufaa jechuudha daataawwan jiran. Kana kan nuu qabatee ba'aa jechuudha. Kanaa booda moodeshaan kun eenyurratti galmaa'eera. Amma meeshaan amma nu baasii goone kun afuriin kan bahe kun eenyutu fudhate? Tamasgeentu fudhate. Tamasgeeniin gaafa seennee ilaallu risiitii isaa direct nuu kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf adminiin seennee yoo ilaalle admin BB kanaan login goone yoo ilaalle direct employee username employee laalu hoo barbaanne as dhufnee user jennee userii keessaa username employee nama ta'e employee fakkeenyaaf Tamasgeen isa kan passwordin isaanii anuma irra jiru fayyadamnaa jechuudha. Kanaa booda Tamasgeen erga jennee booda username passwordis isuma fayyadamnee gaafa jalqaba duraa my card ilaallu risiitii keenya ni argannaa jechuudha. Meeshaa lama isaan kan bahe nutti argisiisaa jechuudha. Meeshota kanneen direct moodela kanaan citee isaaf kennamaafii jira jechuudha. Odeeffannoon qaamni hunduu mirkaneessee jechuudha. Kun walumaa galatti meeshaa akkaataa story keessaa baasii ittiin goonu steepii story keessaa baasii ittiin goonu jechuudha. Kun karaa kanaan fakkeenyaaf meeshaa story keessa jiru yoo ilaalle my stock hoo jenneen inni homaa arguu hin danda'u. Kan arguu danda'u store keeperidha. Kanaa booda as seennee store keeperidha. My stock kan jedhutti yoo buune daataa keenya kanas keessa jiru ni argannaa jechuudha.
Ittaansee my asset jechuun qabeenyota jiran kanarraa biin kaardii fi stock control kaardii ilaaluu yoo barbaanne asitti buunee odeeffannoo kan argachaa deemnaa jechuudha daataa jiran. Kanaaf akkuma waliigalaatitti kana kan argachaa deemnaa jechuudha daataawwan jiran galmeessaa deemna. Stock taking yoo ilaaltan qaama durarra turerraa gara ittaanutti akkaataa ittiin dabarsinu kan argachuu dandeenyudha. Inni ittaanee steepiin ittaanee jiru request management kan jedhamudha jechuudha. Request management jechuun fuulii fankishinii sisteema keenya kan ittiin nuuf to'atu jechuudha. Fuulii fankishinii sisteemichaa kan ittiin to'annu sisteemni walumaa galatti daataa kan nuuf hojjetu jalqabarraa kaasee haga dhumaatti jechuudha. Fakkeenyaaf adimiinidhaan seennee haa ilaallu. Adimiin kanaa booda loogiin goonee ilaalla daataa keenya. Adimiinidhaan seennee daataa keenya loogiin goona. Sanaa booda username fi password kan employee yeroo tokko haa ilaallu. Kan employeen amma impi bassaa employeedha. Impi bassaa loogaawut goonee as dhufnee loogiin goona. Kanaa booda hojjetaan kun fedhii bittaa sisteemaan dhiyeeffata. Fedhii bittaa jechuudha. Kanaa booda as dhufnee fedhii bittaa sisteemaan akka inni dhiyeeffatu foormii eessatti buuna? New requestitti buune. New request keessa procurement requestitti buuna. Sanaa booda ibsa meeshaa sanii barreessina. Computer hojiif waan barbaachisuuf naaf haa bitamu jedhee gaafata hojjetaan kun jechuudha. Kanaa booda specification isaa daataa isaa upload godha. Daataa kan upload godhata. Specification bara 2015 asseetii computer kanaa booda computer kan jedhu computer desktop fi computer laptop qaba gareen isaa. Computer desktop kanaa booda quantity isaa tokko unit price isaa 23,400 statusiin isaa urgently jennaani. Sanaa booda save jennaan. Kanaa booda daataa kan mirkaneessu eenyudha? Hojjetaan kun maal godha? Follow up godha. Duuka bu'a gaafii isaa duuka bu'ata. Kanaa booda kan immoo adimii kana mirkaneessu abbaa adeemsaa isaatitu mirkaneessa. Abbaa adeemsaa yookaan daayireektara jechuudha. Daayireektarri kun DR Tamasgeen kan jedhutu isaaf mirkaneessa. Abbaa daayireektara isaatitu mirkaneessa. Kanaa booda inni daayireektara humna namaatii jechuudha. Tamasgeen shoo goonee ilaalla daataa kana. Sanaa booda computer hojiif waan na barbaachisuuf naaf haa bitamu jedhee gaafatte bassaan. Sanaa booda abbaan adeemsaa kun ni mirkaneessa fa daayireektarri ni mirkaneessa fi jechuudha. Kanaa booda approved jala galaa shoo goonee yoo ilaalle shoo jechuun mallattoo ijaa kanatti bu'uudha. Sanaa booda loogaawut goonee eenyutu seenaa? Bittaa PP faantuu bittaadhaan jechuudha. Sanaa booda daataa kana check goonee ilaalla. Isaanis as seenanii daaticha shoo godhu. User request jala request waan ta'eef user request jala request status asitti shoo godhanii daataa kana approve godhu. Mirkaneessu jechuudha. Barri bittaas kanaa booda approved jala gala qaama mirkaneessi asiin PAO'n daayireektarri mirkaneessi PAO'n mirkaneessi. Kanaafuu eenyudha? Dursaa garee qabeenyatitu mirkaneessuu qaba. PAO gannaa mirkaneessuu qaba. PAO gannaan erga mirkaneessee booda qabeenyichi gara stooriitti darbaa jechuudha. Daataa kana shoo goonee ilaalla.
bal'ina isaa. Sanaa booda approve all request jennaanii. Kanaa booda loogaawut goonee baanaasi. Itti aansinee eenyutu seenaa? Caalaa istooriitu seenaa. Stoor kiippariitu seenaa jechuudha. Kanaa booda loogiin goona. Erga isa loogiin goonee booda user request keessaa approved jala approved itti buuna. Sanaan booda show goonee daataa kan process godhaa jechuudha. Stoor kiipparii seenee daaticha process godha. Kan amma hojjechaa jirru kun moodela galiiti. Moodela galii kennaafii jira. Moodela galii 19A meeshaa fedhiin bittaa dhiyeeffatee bitamee istoorii galaa jira jechuudha meeshichi. Kanaa booda asitti buuna qaama dhiyeesse keekee kan koo PLC kan jedhamu. PLC kan jedhamutu dhiyeesse. Kanaa booda qaama meeshaa bitamee galaa jiru kan gaafatame waan ta'eef Jaappaan irraa bitamee deeliidha. Akkas kan ta'edha. Akkasii kanaa booda kaapitaala irraa bitame jennee baajetaa kaapitaala irraa bitame jennee seef jennaanii jechuudha. Kanaa booda meeshichi istoorii galuudhaaf deemaa jira jechuudha. Kanaa booda eenyutu seensaa? PAOtu mirkaneessa gaafii kana. PAO ganna. Sanaa booda approve godha. Itti aansee eenyutu mirkaneessa? Itti aansee eenyu mirkaneessa? Kilarkiitu mirkaneessa. Stoor kilarkiitu daataa kana mirkaneessa. Kilarki gosaatu mirkaneessaa jechuudha. Kanaa booda show goonee daataa kana isaanis ilaalu. Sanaa booda approve godhu. Itti aansee kan mirkaneessu eenyudha? Stoor kiippariin dhumarra daaticha galmeesse kan approve godhaa jechuudha. Stoor kiippariin. Kanaa booda approve godha. Kanaa booda show goonee daaticha kan laallee approve goona. Kanaa booda daataan kun mirkanaa'ee jira. Istoorii galee jira jechuudha. Qabeenyicha amma galmeessine kun. Dura tokko qabna amma lama qabaannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan kompiitara kompiitara deeskitooppii ID kanaan bitame kan istoorii keessa kan jiru tokko inni kun daataa kan haala kanaan argannaa jechuudha walumaa galatti. Kun fedhii bittaa dhiyeeffannee meeshaa hamma istoorii galchinutti isteeppii deemnedha jechuudha. Kanaaf isteeppii itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan turaa.